Welcome. والله يا بلد قالتهم بريد يفشتي أبا جاب مؤمن لا جاب دوان مؤمن لمنا موسى تقول أبا ميرج Amma wiinii shan irraan geenye tana kan urraan fuune namnummaan tokkochi onnee takka darbee qabbanneessine waan ta'eef qobat jalaa horsiisaa bakka akkittuu kana jalaa horsiisaa. يا رب تندم Ati mashaqqooyee taphattee dhuftisa maashaallah. عندي ما قال تبى Maa fuula darbitee absarrii maan goone barate amma deemtee akkuma nama firaashaa wal qixxeessu tapha sososootee dhufte maa fuula darbite. Yoo sana gaafa fuute akkam ta'uu deema. Hammaa okaa fuula darbite gaafa fuute akkam ta'uu deemta aga kana. Jaartiin qabu mooyi abdusee jaartee isaa. وعليكم السلام ورحمة الله أني أرمو Yaa wiinii kana kan urraan fuune hunoo taaphaadhaan nu bira kutanii wiinii takka itti ta'e eegaa dafaadha. توما ربي نموني تاب تاب قد أجرت Adabbii takkaas siyaaf beeyta. دائما داول محمد أكتر Ati ijoollee maa fuudhuu didda ati ijoollee meeqaan nu fuudhuu didee jedhanii as jala barreessani. Raawwii lama takka. أبابونا كنا Takka namni biraa namni reefu kanneen tokko. Osoo hin dhumne namni tokko. Namni tokko. Yes. Kan ursee kun. Dabilii rakkittii tana jalaa mukaa isaa bakka wiinii keenya fudhannee yookaan irraa baafna bu'aa. Namni nama aarsu beektaa nama taa'ee dhufe dhumarra onnee takkaan. Hayya yaa Rabboonni warra waan hayya. ijoolleen keenya taata Dabilii ganaadha dhumne namoonni biraatis dabilii itti fayyadama. rabbiin nama nuuf fiduu danda'a abdira ayyaadda ayitoon yeneen miskiinooti Awoo damiin akkin jeeti. Adabbii reefu san maal fudhatame atummaan tagaraa nama nyaanne wayii. waan barbaadde naa dabe wanni haareen jedha taphas ja'a garii faddeema wanti Bakka achi garagali dhaaba dhiibi deebi dhaaba dhiibi waywaata. Akkanuma dhaaba qabadu dhaaba dhiibi akka mana barumsaa sanitti. dhaaba maalii dhiibu Idaara manaa dhiibichi garagali hudduu as garagali. non ini waan bara kana dhiirri hunduu argisiisu siddissilsaa minaamin jedhamaara waan ta'e Idaara dhiibdaati ati idaara dhiibda rakkoon qabu idaara dhiibda. dhiirri hunduu as garagalchuun qawwaadha bara kana baay'ee sodaa leekkadda noomoor jedhamaara nageenya waan akkasii dhiirri hunduu argisiisu qawwaadha no dhiira akkasii argisiisu abbi garagalee noomoor jedhamee mormamaa ture wanta akkasii Bakka amma kuushaabbii si dalee suuriyaan hanga akka dafkite kana darnaa si dabbisiisu. Aku siapa itu mana sih macam nak kamu sulit. Siapa kau betul mungkin. Ati moo Ya kan di pas sih macam tu orang tu berarti. hin feenu diidama feena kuushaabbuma diidama normaal lafa qabattee feena bakka eegee fidhaatti. Go Ada bisa dimakan lagi. laalkaa kunoo biraa maaf ba'ee muudii. Jechuun aku siapa hero biasa kan di bawah itu macam nak kena tak tu deh. Yeroo miira keessa galte lafa nagaa tanaa miti. Apa kita nama asal aja dah tabat kan.
maashana barate giiftu guddaa bareede tokko dhumu atti jettee akka dhibba ja'a dhibba torban dabiti keessa nama mo'a isti badeenaa natti maashana akka ilmoo namaati ijoolleen namaa kuma kudha afurii kudha shanii nama mooti ati ka jireenya kee takkaa makiinaa diimtuun dabilii irratti nama moote beektaa hamsa sooma keessa yeroo xiqqii wayiman meeqan maallatti orga sooma soomessa ba'uun ji'a saddeemu maali takkaa giiftuma guddaa argatte nama moote beektaa tapha tokko guutuu meeratti argattee dhibbuma shantii kennuu dhabde isti deemaa akkuma namaa qabxii gurguddaa argadhuuti nama moo'i namaa dabe minimas naa ati maal goote amma akkuma kanatti hojii jiran qabaatiin taa'ee kuma jaatama torbaatama nama mo'a kabbaadhu bitamte ati Kan kabaja dhibba shan dhibba ja'a ashaangulliitti sirriitti kadhatu nama mo'aayyuu adabbii dha shee bal'oo gaa'is saafsaaf godhaa hundi keessatti wallahi barri haasoo itti wadde ture akkiin jeeti amma adabbiin ati nuu fudhattu amma haasootti deebi no amma adabbii jabeessee jira tapha shan adabamee jira waan ta'eef jabeessee jira anis yoon immoo qabxii guddaadhaan ala sin adabu eenjii kolfollee dhibba ja'a dhibba sadi adurreen akkana samiitti ol deemtu nama mo'uu hin adabu imane qabxii guddaan namoo hin adabu kana sirraa hidhiisa ashaangulliitti mee kana guutu shabbooyyee itti amma akka isaatti mee kana dabalu dasi dhaqee iddoo hamzaa keessa seenii bakka jetti dabaluusu fasaa hamzaa jala deemte minti maslaalle tokkoon kee jala deemi rakta abduu katakkitaa to kominti badaa tokko arginaa tikka takka taalle naamatu amma deebiin seera qabxii qabdaa walitti maaruu fedha mama dhaabdatti hamzaa gooticha abbaa jaalala abbaa koo biyya ilaa kol kolaa yaa sheemini bro Abiraawari kana guutaa meesha filaawari lamaa guutaa meesha akka mataa gubbaatti dhidhiisee Quraashanii gadaan kotee akka mataa gubbaa itti gadhiisi garaa goobee የሚዲያ ሙሉ ያልገባቸው ሰገጤዎች dabilii kanarratti dirqimitti godhamee nudha ayyaamu bishaan hin jiru doktor sibira obboleessa koo ani ergan bishaan guyyaatti yeroo tokko qofa dhuguun jalqabe bar bishaan san dhugumaa bargaa nama miidha nama miidhoo taane michooti sii kenna waan ta'aniif michooti qofchin kun bar inni machiin jalqabe jireenyi waan hundaan natti tolee jira yoo iddoo mooraa haa godhe bishaan dhugee maal jedhee bataam turwaadha qofchin kun kan of deebisse qofa saqaayyoo rakkinaan kan of waan jira duraan duba haartoonni guyyaa meeqa fitta haartoonni bishaanii guyyaa meeqa fitta duraan maaliif dhiisuu dandeesse bakka na dabbare bishaan baay'ee jaalladha gidi hundee gaafa deemu bishaan waan dhugu dhukkuba hundarraa bilisanaan jedhu alhamdulillah bishaan inni biyya kanaa waan baay'ee dhuguudhaan si furdisuu danda'a furdachuun fedha kanaachi yaa bishaan nama furdisan godhu jechuudha Ani ደግሞ ገና ልጅ ነኝ ወቃዲ ደረጃ ደርገጌሰ ሲጀ ሞዴል ሞዳቹ ጋር wiinii keenya fuudhee akkuma kanaa wiinii keenya fuudhu jira ደርገጌሰ ወቃዲ ደረጃ kana achuma fudhate gaarii miti jechee duubaan bishaan dhiise biyya bakkaa keessa gaazexi keessa keenya eegaa alla wiinii fuudhe
bishaan obaafne kanaaf rakkoon kana rakkoon ati fira qabaachuu jechuun silaa wiinii kee kan si eegu. Dhugaadha ani bakka tiiktooki kanarraa nama koomentii nu jaallatu baay'ee qabna. Batakbar miwadden ግን ጥቂት ናቸው የሮቶ ኮተኮ ani bakka akka beeka dubbii siyaasaa hiikan تستاهل ورقة جايبة أنا يبادي ذا يا وبعد ما تقول يا جال نجيب وتجال لنا ما باية دبا دبا نما جارتي كم باية جال لنا والله أنا اللي كم دوران دابا تسنتين جرتو سنفرنا نجابتي وتجهزو سجل إيه غيرك تونسي جلاسي بابا تجوبا تاو لما يفهموا بتاو ونسي إيه غيرك يرجع maan anduruma wanni itti naiman anduruma wanni itti naima way wanti biraa jirti waanuma dharaatii bire taam godhame taamina kamisi way ijoolleen achi jirtu nama irraas bira jira koy masha Allah ቲክቶክን ላይቭ yoo deebite hinduu taphar በጣም ትወርዳለህ። akkam ቲክቶክን abaduu qabu laayቭ yeroo hunda chaayii yoo jennaalle dhabde isheen uummata kana dudubbisi. Ergasii yeroo kana nama kuma si jedhata kuma sagaleemi amma yoo ati yeroo hanga galgala namni ifatee nutis tapha dhiibneeti malee nama kumata nama dhibba torbarraa masaddeet irraa gadi hin buune galgalaati jettu durbaa wajjin turte ture bara sa'a sadii moomaan liibii ta'aa jira gabaabuma sa'a meeqan taa'e beekta sa'a sadii fi sa'a afur jechuudha keessatti kan liibii irra taa'u jiru. namni baay'ee si jibbeera taaptaaf biyya miliyoona lama gadiina yoo dhuguma uummanni kun si jaallatee si jala taa'aa ture miliyoona sadi galtee yookiin lama taaptaaf ani bari rakkooti yalaan wanne isin beeku qabdan hangizee liibii taa'u kana akka keessan sanitti taaf godha ababaa darba hudduu namichiira ijoollee akkasii kutaa hudduu dhiibaan buloon an taa'ee ijoollee faasikkoo falaa buluu jaaladha malee amma osoon akka keessan sanitti taaf godha jechaanii bule da'iiquma taaf godha jechaanii bule sanii bisan jaaladha garuu waan akkasii itti naasoo ciqiciqee akkasii qabuun amma eegaan as dhufe kanaan taa'ee tamaan barsilaalu jira irra baay'ee hin ilaaltu malee ati cal jee tamaan sifaa laalaa bara garuma fara sifaa laalaa arga anamma isinoofa ajaa'iba garuma taa'ee tuma isinoofa laala addunyaa baxabbaxa haasahaa ta'e kolfa malee ani uyyuu taan kaaffii kaaffii galee beeku gaafa tapha beellamaan miliyoona 8 moo 9 naa godhan miliyoona gachaa taaphaan godhaa sana beeku ani irra baay'ee yeroo baay'ee ijoollee yoo as kofaltee erdas na godhaane achi haatu kaa maarree ababaa kanneen namni kan nu baate amma ni lola namoonni baay'een ni beektaami fuula qayyara namni osuma kan taa'u ababaa kan nama banaan akkuma ati amma hagaree futuka fuula jijjiirattee ijoolleen komantiin isin dhabamseettuun kanatti namni fuula keessa gara annee barbaan akkasii irra fuudhu. yaa maaliif baadha galatoomii uummanni tiiktookii irra dhufu baay'een bashannanuuf dhufu kan shiqalaadhaaf itti godhateetuma istiraateejii shiqalaa qofaaf dhufu jira. Yaa gaafa naaybii galu geemii taphatee waa shaqqaladha waa fuulii jedhee kan fudhatu jira. Garuu an tiiktookii kana akkuma carraan seenee yoo dadhabare yaadee galee ciisaa kuma fayyii fuula osoo hin dhiqatin ol ka'ee galee takka hiyyeeffaa malee takka takkitti laayivii kana galee sanii waa shaqqalee baadhaa takka laayivii isheen hin yoo istiraateejii kan nama bashannansiisu galtii kana jalaa galchite viidiyoo banaattee girri tumte kolfitee bashannante yoo baate sooressa mallaqa qabaachuu irraa haa qabaachuu sooressa ilmi namaa gammachuu sammuu isaa qabu kanatu mallaqa caala.
Awaan godhuun liibii kana gizmaan liibii akkana gadtuqee liibii gadtuqee ol seene wanni hin godhu naa dhufti malee waan hin godhu liibii seenu hin beeku jalqaba irratti akkuma gizma hunda gizee liibii seenu. Sagantaa qabatee amma namni shaqqalaadha. Ijoollee mootuu haa'ee taaf godha. Hin baatanii namni dilla kun maal gootan as jira. Akuuzu billaahi min sheetaan rajim. No. Ana immoo Facebook irratti maa argasi yoo waa'ee siyaasaa taane akkanaa yoo dabbaramus yoo dhimma waan akka siyaasaa adda addaa ta'e qofittiin ajandaadhaaf fudhatee naman Facebook irratti akkuma kana taatee akka facaasaa isaa sii dhufaa asuma akka isaa tokko haasaan sii dhufaa deema bara. Malee ajandaa fudhatanii namaa qabadhu malee ajandaan sun amma fakkeenyaaf hamsaan kun akkana kana deemu waa'ee haasoo yoo seene dhimma kee daqiiqaa 3-4 caalaa haasoo maal goota goota ajandaa sirkaa dhufe. Yommuu ofii keetiin tajaajilee ajanduma adda addaa uummata wajjiniin salaamataa deebisaa akka jedha ajandaa sii dhufa. Naannaallee itti bashannanaallee jira. Amma jijjiiran qabdu silaayyuu fira waa jiraame fira qabaachuu qabdu jiraatu fira gaafa addate wayi jara akkasii fira qabaachuu qabdu fira gaafa rakkoo namni sitti addate sida qabu wayi kan akka koroshodee kan akka tirii kana jabeeffatu koroshodee fi maqaan amma giiftii kennaa ture maal sanyii mogadaa itti dhabu jara akkasii jabeeffatu nama yoo qabaannee amma fira qabu dhugaa firan otuu wayitii otuu namni natti dhaaddate na arrabse naqa qaba jedhu hin qabu. Ani Oromoo waan akka garaa dhufeetu mana marqaan hafuudhaman eegaluun kana ittiin abdadha jedheen qabu Itoophiyaa. Maaliif ijoolleen keenyas baay'een diyaasporaa keessa jiran kan gaafa rakkoo giiftiinis ta'ee si qaqqabu. Soodii Arabiyaa fi Suudaanii jirti ijoolleen keenya baay'een ijoolleen keenya. Baay'inaan ijoolleen Arabiyaa fi Absii kun immoo diyaasporaa Kanaadaa fi Ameerikaa baay'ee jiru. Fira qabaachuu dandeetti diyaasporoota warra gaafa rakkoo giiftii laata kan ስለዚህ hanga gaafa ijoollee keenya Arabiyaa Suudaan irraa ba'anii Kanaadaa fi Ameerikaan nu baay'atanutti firan qaban. Ati garuu jabeeffadhu warra qabu. Warra rabbiin Ameerikaa fi Kanaadaa sii geesse firoota. Hiittaa shakkoo jecha jabaadha hiikaa baay'ee kan baay'eedha jecha siin jedhaa roonee fi hiikkachuu dandeenya. Doctor Abdusse. Abaaboo sadi naa kenna. Filaaworii tana guutamee dafaadha. Ina haasoo itti namitti. Abaaboo sadi naa kenna. Duraan kun firoota gurguddaa qaban fakkeenyaaf firoota tutuu wayitii yoo du'aa jiraate kan qabu jara ta'uu dhaabaniiru. Jara akka ta'ee jara akka haroo kana namni jee sa'aatii barbaade dhufanii nama kana. Awu xoorataa baadee jira namni siidaa dhaabu. Fi malee jarri rakkoo irrattis ta'e nu qaqqabuu hin danda'an. Warra siidaan dhaabbatee fakkeenyaaf iddoo lubbuun maal ishee dhufana inni jeetti yoo jette dur achuma fira qabu. Masha Allah. Ergaaniin dabarsee yaadatti kan yaada Doktor Abduusee kanarratti. Yaada kannoo kana dhiiseera bara amma zaboora kana namni afaan keessa na eega yoo yaada kannee. Ani kan istiraateejii keenya bashannanuu qabu waa shakkalachuudha itti yaada tiiktokii kanarratti. Ati xiyyeeni beektaa? Laa mi'aan kee yoo kenni yaada kee uummataaf kennu. TikTokii kana bashannanaaf itti fayyadamtamoo istiraateejii shakkala naqa qabaa jettee waa guurrachuu kanatti itti fayyadamta. Kana jechuun kana wanni murteessu maali beektaa? Hojii nuti irra turree fi akkaatuma nuti irra turree fi namoota nu argaa turee murteessa kana. Dhugaa. Dhugaa dubbatuufi Hamzaa tapha beellamaa tokko taphachuu qabdaa guyyaa qabatutti baay'ee taphachuu qabda maaliif? Hamzaan ijoollee kaayiroo keessaa tapha beellamaan taphannee nama baay'ee keessaan na barreessaa jiru.
ijoolleen isaanii baay'inaan ijoolleen Harargee giiftara gurguddaa jiru. Gurbaa kana maaliif hin taphachiifne akka biyya baqaatti yaada kaasu. Ijoollee ganda biraayyuu kan taphachiisaa oolu ijoollee Harargeeti. Giiftarri baay'inaan Ameerikaa, Kanaadaa kana eessa. Maafi gurbaa isaanii Hamzaa kana akka ta'e ta'ellee Turkiin naqee rifeensa dhaabbachuu illee ta'uu waan barbaade na godhatu maaf hin taphachiisan jedhanii nama dhala uumee isa jiraan barreessa warra. Maal jettaa nama beellamaa kana? Akkas jedhanii si barreessani. Namoota baay'ee dhagar Hamzaan kun Kaayiroo keessa jira. Namni biraa baay'ee tapha beellamaa taphatee ijoolleen ganda isaa ijoolleen Harargee giiftarri kumaatamaan ganda biraayyuu taphachiisaa oolu. Dura ofii ta'ii ka'ee ormaa ta'ii jira. Ibiddoo ofirraa buusanii ilmoo irraa buusan. Dura ganda keetii ta'ii jira kitaabni afaan Oromootti gaafa eegalu. Ganda kee mucaa ganda keetii guddisii ka'e. Sana booda ormaa kan ta'e jedha. Hamza taphatee jira tapha beellamaa. Taphattii duubatti ijoollee giiftarri Harargee kumaatamaan tiiktookii kanarra leensa gadhiisaa ooltuu jedha. Kitaabni sirrii nama sirrii miti homaan. Haa taphachiifamu warri jettan Hamzaa tapha beellamaa taphachuu qabadha. Hin ta'u warri jettan taphatudha. Amma Oktoobarii 28tti guyyaan tapha beellamaa sii qabamee jira. Suuraan nuti hojjete nama barbaadiitii fidannoo Somaalee ta'ee itti dhufanii sappoortii siyaa godhan ijoolleen keessan. Garee uumamti. Baay'ee namatti dhaga'ama akka itti taphanne. Inde? Ati ilma Oromooti miti? Ati Kaayiroo biyya barraa keessa jirtu? Wallahi an serious ita ina so jira kan ba ina sa ko ba serious an yaro wanda kun nagara kol fashion nan kita na wata or sida erga da ba ta Baka, wada wala garrashi. Mallan jara trati sai lana alage aniga ofirra namni akka fayyadamu fedha. Gurbaan kun biyya baqaa keessa jira. Daggaf yoo godhame natti tola kan jaala kana kan dhaba antiri wal jajjabeessuun gaarii dhaba. Yuuzu salaamnu nish. Hello, Dinak. Afteeshaan basalaamnu. Hello. Game ni chat. Tahu pura adanya kita madosa Kenapa? madosa buruz ምናምናለሽ ቤት ውስጥ እንደምን አባክሽ መዶሻ ምን ያደርግልሃል? ነው አንተ ነገር ቤት ውስጥ መዶሻ ብሩዝ ምናምን ካለሽ ጥርስ መሰባበር ነው አንደኛ ቅጣት። ጥርስሽን በመዶሻ ምናምን ቅጣት እሱ ጋይ ሁሉ ኬስ መዶሻ ምናምን ካለሽ አዘጋጅ ijoolleen mana keenya diidda adda gara diinota natti baay'atte tiiktook kana raabdu seetti rakkabu naan jedhe. አሁን ቆይ እንዴት ነው ጽፍር ያምርብኛል ላድርግ አንተ መሰለች እንዴ እኔ እኮ ጊፍተር አለኝ ከባድ ሚዛን ነኝ ማንም ቲክቶክ ላይ አይችለኝም ኦሮሼ bareedduu koo baga dhufte dhugaarratti baga dhufte manaaf dhufte sibbuu feene achi garuu namni biraa na aarseera gaafa bajaanatti tattaafatu immoo waan itti mana koollee dhuftee gisee tokko diinan harkaan hafuutu baay'uus beekoonni mana kana gisee sadi bunyaan kiyya takkoodhaa hin adabna nama mana ijaaru sitti fakkaatte gimbinya masalachi naan jechuu dhiyaate
akka diitta waadaa waadaan makiinaa deemtu mana keessa gadhiiftee siidaa ajaa'ibaa kana mana keessa keekii murree gammachuu keenya ibsanna. Borbuu tiitii kottu makiinaa deemtu mana kana keessa. Na